اتعان سودان خمسة أميرة وليقلا جماعة أمة الإسلام درجكو قادسة عبد اللاتين خمسة نوبة قيمة وليتفضل مشكورا ومحجورا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. duraan dursee hundi keenyaa wartee rabbiin asitti waliin nutuudhaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Waan gartee asirratti affeeramee fan tokko faratti bakka bu'ee jammaa ummatul islaam kan jammaa keellaa jechuudha. Kana bakka bu'ee dhaamsa gartee dhaamsaa fi ergaa tokko tokko gartee isin biraan ga'uuf. Yeroo kana immoo bakka sadiitti adda baasee gabaabsee isiniif ibsuu barbaadeeti. Jalqabaa fi waan ammarra jiruu fi gartee gama fuulduratti illee waan godhu deemu jemmaa kun inshaallah. Gama duraa fuuldura dabalee gartee waan duraan dabalee yoo fi eegalee dura jammaan kun gartee bara 2010 dura ture. 2010 dura turuun isaa ni beekama. Gaafa kana gartee jammaa jabaa tokkoo fi kan gartee dubartootaa fi dhiiraa fi ijoollee xiqqoo fi gurguddollee barsiisu ture. Jammaa jalqabaa jechuudha. Jammaa keellaa keessatti akkasuma hariiroollee biyyoota garagaraa magaalaa garagaraa keessatti magaalaa mi'eessoo keessatti jechuudha. Gandoota garagaraa wajjin hariiroo godhuu ture jechuudha. Qabsoo godhuu tureeni. Akkasuma barattoota jajjaballee oomishuu ture yeroo kanatti. Hanga koronaan dhufinitti bara 2011 yookaan 2012tti tureen jechuudha. Jammaa jabaa tureen yeroo kanatti. Maqaan isaatillee ikhwatu fil islaam jedhama yeroo kana. Gaafa ammoo koronaa booda 2013 yookaan 2012 irratti akka haarawatti maqaa ummatul islaam jedhamu kana moggaafatee yeroo kana ammoo dargaggeessa qofa irratti xiyyeeffata ture. Xiyyeeffannaan isaa dargaggeessa qofaatu baay'inaan gartee barumsa kanallee qabaatu ture, dargaggeessa ture. Ijoolleen gartee yeroon isaanii yeroo biraa ture, yeroon isaan baratan. Garuu dargaggeessa ture hanga 2015tti. Gaafa immoo 15 gaafa kana geenyu muhaadarallee gaafa kana immoo turtee akka waliigalatti hin turre garuu jamma turtee jammaan hundinuu qomatti godhataa. Akkasuma gartee wanti jira qophaa'ulleen akkuma gartee ifi haalumni qopheeffateen. Gaafa immoo booda kanatti waggaa lama kana wajjin jammaa magaalaa wajjin hundi isaaniitu bakka takkatti qophii muhaadaraa bakka takkatti uffatamee godhamuu ture. Waggaa sadaffaa irratti 2018 irratti jammaan ummatul islaam keessatti ture yeroo muhaadaraa kana fakkeenyaaf gaafa kana wantoonni gartee isaan bisee gartee namoonni hedduun illee xiqqishoo inni dubbatan komiitu jira. Dhuguma gartee komiin jiraatan bareedaadha. Waan takka gartee yoo komiin hin jiraanne toluu isiitu hin beektu takka akkasiin toltu akkasiin sirna jiraatu dhabuu hin beektu. Wantoonni isaan bisee fakkeenyaaf wantoonni xiyyeeffannaa silaa gartee barbaachisummaan isiitu maali jedhee gaafa qoratu gaafa san duraa gaafa qofa godhatu san qophii achi keessatti walaloo jawaa haa ta'u nashiidaa jawaa haa ta'u kun hundi gartee warreen ifiin qopheeffatanii dhuma jiru turanii gaafa immoo wajjin walitti dhufuun dhuftu kana namuu gaafa kana xiyyeeffannaan isaa barumsuma ture gartee waan akkana kanan turre. Waliigalatti dhuftu kana waggaa lama kana deemu namni baay'een kan dhufu gartee muhaadarratti achi ba'ee gartee jiru kan yaada jiru kanaaf kan dhufuutu irratti dummaa jedhuudha. Barumsi
إذا أمامي برمسي قرتين أني برمسافو في تكاليتي خمادرة يا مادرة تين المادجون فوتو رفيتو مقرتك أكما دبرسي يروتنا يروسن يور باغتو بايتي قاف خنا مو أركو نمني سلاوانتي بربادة بيشرت والبامو قبون وان سلا براتمي وان براتمي خنا لا يشرت والباخنو تري يروني في قرتي قبي الدراغر وان براتم ودران برسيسن حكام فكين شام مسالم فايرو فرنو وان قرتي برچا بانيتي وان براسن راي قرتي يشرت اللي قبي سنغورن وان أروا وان برچا بانسن وصوني في ديسني وان براتك قرتي فان قباتني يشرت جوزون تاني وان هاروتك وان درام براتن مسنا يشرت ديسني خيسا براتني جان تو وان جان ليوتي خنمو برونسي سلا قرآن في كتابنا حديث هذا أمو أنتي سلا شرطي واني قرمو ثري وتكشو کرتے گراگرم ماجرا يرو سني بمو سلانو دي أو نم وان كنا برسيبني وان سني لي برمساهم دماغ كباتني برمسا براتني أشرة جامو وجتلي جامي دي بريدة ثري أكرمو کرتے برمسا براتين أشرة فكيفاتهم كون کرتے انتو کرتے لغومان کرتے يوني في درجامي بودرة أكاسة بريدة وانم دينو لازم يجوتو خيسا هم بيزتو يتوقفان خيسا به خبرات يملي کرتے غوفو كنتاني کرتے أكاكيلا غوفو تنامي غاو خانا أكو جمعتي خيسا کرتے يرو غام فودرتي إن شاء الله يتوجنه جولانا في غاو خانا تخيسا خاو أمو يرو أما خانتي برونسا کرتے قرآن حدیث استے راسی سورا بلے گلمی گلے جرا سنن را کتابا قرون امو گلمتے جرتی اکسم قپین اراتون لیں کرتے اسا قپی جماعتی کرتے خلیفہ حال کو جاتے کرتے قپائے وانا مر جرور را کرتے ہوں وان جمان مر جرور رائے حال کو نکتی مجائے کرتے ورتی دفنے کرتے حال کو دران قرآن يبغاني في خنا مولى يبغاني نمني في دي مسجد خنا هيرو باي مسجد جامع خنا ما أما مو كن حاله كنا كرتي جاون تكو كرتي كم جماعة ديني أقرب بدي كم فودرة مو إن شاء الله جماعة كن وايد دور كذا جو كارول يدو كذا سانخسا jalka barati barumsarati xiyyeeffata baay'inaan waan xiyyeeffannaan isaa guddaan qulqullina barnoota irratti barnoota qulqulluu kennuu fi akkasuma gartee barattoota hifzii fi quraana fi hadiisa illee barsiisee markaza illee gartee gama fuulduratti dhaabuudhaaf karoora keessaa qaba markaza hifziidhaa jechuudha. Kanaaf ammoo gartee qophiin eegalamtee jirti gartee jaarmee illee ni qaba eegalee jira qophii kana. akkasumas barnoota gama lachuutiinuu xiqqaa fi guddaadhaanis haala yeroo adda addatti mijjeessuudhaaf illee kunilleen asuma keessa jira gama fuulduratti jechuudha. Barattoota jajjabaa gartee barumsuma hundaanuu barumsa akaadaamiitiin illee kadiiniitiin illee gartee barsiisuudhaaf gartee barsiisee barattoota jajjabaa oomishuudhaaf خيوساتي أروساتي إن شاء الله ننقل مجيء نجا من أزمة كبابسين نجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سخينا أمير جماعة أمة الإسلام كولي قلا جزاكم الله خيرا جتاني أكاتا جماعانكم دور الراتوري خيسة جروفي فولا دور اللي أما سكمتي كديمو قبو إرانو دبتني تراني جزاء إساني ربها قفلو في جماعة أمة الإسلام كن هدو ججبو إساني نكنا يجور لين تكو نتلي عني تو إسان برامتي إسان دوبا ججور راتو غاري لا نما فارسون غاري متي يجور في هدو ججبو دا ربي ملي اتهادا ولو في خانقسين جو هجينا سارس كيسة توجه جيران كندا كيلا هنا كيسة أكا كيلا توجه جيران هجي أسرع ديمتي يوروب بيجي
magaalaa meesoo keessaas wal geessee gara biyyatti illee dabartuu jenneeti abdannaa gara biyyatti inshaallah. Takkaffaa hojummaan isaan hojjechuu qabnu hojii qulqullinaa ta'uu qabdi hayyoon isaanii jechuudha. Hojii qulqullinaa fakkeenyaaf qophooyita irratti qophii yeroo gabaabaadhaa hawweeruma gabaabduu keessatti sammuutti shamaddadamtee afaanii yeroo san madaraka irratti achi dhiyaatamtee irraa oriyanii ibduuba deebi'an ta guyyaa lammaffaadhaatu yoo gaafatte namni sun hin beekne ta'uu hin qabdu waan baratanii duraan itti qophaa'anii duraan baratan akka qura'aana baratan sanitti qura'aan san keessa sagantaan kan namtee fi yoo nashiidallee ta'e achuma keessatti ta'e ergaa gaarii dabarsitu ta'in irraanfatamne ta'uggaanii fi achii galallee itti hojjetu namni sun gaafa madaraka irratti nama duratti waan dubbate sun achi deebi'ee itti lalagu ta'uu qabdi sanii fi achirraa hafnee hayyuu dubbatanii jechuudha. Kanaaf wanni barbaadamus quantity osoo hin taane quality. Quantitiin qoftiin faayidaa hin qabdu jechuudha. Qualityidhaan quantitiitti warra guddatu rabbi nu haa taasisu. Jamaan ummatul islaam jajjabaachuu qaba. Kana jamaa ummatul islaam waggaa jennu as keessatti masjidul imaan kana keessatti garagaraan hedduutu baratama. Akka maaddaa haraashiititti sheenyi keenya sheeffaameen as keessa jira. Hedduu asirraa kan burqisiisu jiru fakkeenyummaa gaariidhaan magaalaatillee kan dabarsu jiranidha. Akkasuma sheenyi keenya Shee Aliyyi Sayyidilleen asitti halqaa kitaabaa eegalaniiti qara'amu jira jechuudha. Galgala tajriida riyaada qara'amu jira. Ganama tafsiiraa fi aqiidaalee garagara ammallee buluugulleen akka eegalamuuf itti yaadamaa jira. Hundinuu akkasitti itti deemu jira jechuudha. Inshaallah rabbiin bakka guddaan nu haa ga'u.